keenya umurii keenya irratti guyyaa kana nuuf dabalee mana isaatti akka walitti qabamu akka isa waaqessinu kan nu taasise Waaqni abboota keenyaa maqaan isaa kan galatuun haa ta'u. Daqiiqaa muraasaaf sagaleen Waaqayyoo nuti ittiin barannu ergaa yookiin faaruu qulqulluu Daawit faaruu 127 lakkoofsa 4 irraa sagalee jirudha. Innis warreen Waaqayyoon sodaatan akkanatti eebbifamu. Meena wajjin jedhaan warreen jedhame Waaqayyoon sodaatan akkanatti eebbifamu. Eebbifamuudhaaf kaayyoon barumsa kanaa eebbifamuudhaaf maal gochuu akka qabnu hubachiisuudha. Sagalee ulfaataa kana kan dubbate hangafa raajotaa kan ta'e hafuura qulqulluudhaan hoogganamee gara duubattis gara fuula duraattis kan icciitii Waaqayyoo hafuura qulqulluun hoogganamee nama dubbate nama Waaqayyoon nama akka laphee kootii kan ta'e ilma isee Daawitiin argadheera jedhee Waaqayyoon kan ragaa isaa bahe tiksee oolaa keessaa isa waamee saba bal'aa Israa'el waggaa 40 kan gaggeesse ogeessa mana kiristaanaa kan ta'e qulqulluun Daawit namoonni Waaqayyoon sodaatan akkanaan eebbifamu jedhee dubbate saba Waaqayyoo. Egaa akkuma ilmi Daawit Solomoonis caqasa kana yeroo nu cimsu ogummaan inni calqabaa Waaqayyoon sodaachuudha. Eenyuun sodaachuudha? Dubbadhaa eenyuun sodaachuudha? Waaqayyoon sodaachuudha. የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው። እግዚአብሔር ልጆች ይሄ ከምንም በላይ ነው። ኩን ዋን ሁንደ ጫለ ሰበ Waaqayyo namni jireenya isaa keessatti bara jireenya isaa keessatti inni guddaan Waaqayyoon sodaatee jiraachuutu irraa eegama. Namni Waaqa hin sodaanne Waaqa hin beekne akkuma qulqulluun Daawitis gadoof qabaa kasooma anis Waaqa keessan ta'uu beekaaya. Ani Waaqan isiniif ta'a isinis saba koo ta'a nuun jedha. Waaqa kanaaf galannaa ta'u galateeffadhaame. Ani Waaqa keessan akkan ta'u isinis saba koo naaf ta'a. Yoo na beektan ani isinin beekaa. Inni guddaan saba Waaqayyoo namni jireenya isaa keessatti umurii isaa biyya lafaa kana jiraatu hunda keessatti yeroo hundaa Waaqayyoon sodaatee jiraachuu qaba. Namni Waaqa sodaatu akkanaan eebbifamaa. Saba Waaqayyoo egaa eebbifamuudhaaf inni calqabaa akkuma isinii kaasee Waaqayyoon sodaachuudhaan ni calqaba. Abboonni baay'een ogeeyyoonni mana kiristaanaa baay'een isaanii Addaamii qabee baay'een isaanii kan eebbifaman Waaqayyoon waan beekaniif. Akkuma seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 18 irraa kaasnee yoo ilaallu Waaqayyoon ilma namaa biyyoo kanarraa uumee tolchee jedha. Biyyoo kanarraa uumee bocee erga tolcheen booda hafuura isaa itti baasee nama jiraataa ta'ee jedha. Waaqa kanaaf galata laadhaa. Nama jiraataa ta'ee namni harka Waaqayyootiin bocamee uumame kun erga uume booda Waaqayyoon akkas jedhe namni kun qubaasaa jiraachuu hin barbaachisu jedhee. Namni kun qubaasaa jiraachuu hin barbaachisu. Kan isa qarqaartu gargaartuu isaaf uumna. Isaaf tolchina jedhee akkuma jedhe sana yeroo itoon fudhatin Addaam irratti irriba guddaa Addaam irratti gadhiise. Irriba kana
itoonni baay'ee mugee irriibaan hin liqimfamin itoonni dammaqee kaa'een taa'in walakkeessa kanarratti Addaamin bukkeessaarraa lafee tokko fuudhee Hewaanin uume laalaa saba Waaqayyoo kun ergaa guddaa of keessaa qaba. Mugee irriibaan itoon liqimfamin dammaqee itoon taa'in giddugaleessa kanatti uumu. Kana qofa miti saba Waaqayyoo Hewaanin gaafa uumu ol baasee mataarraa hin uumne gadi siqsee miillarraa hin uumne. Kunis ergaa guddaa qaba. Ol baasee mataarraa itoo uume ta'e anatu si caalaa dubbii jedhamutu dhufa. Gadi buusee miillarraa itoo uume anatu si caalaa dubbii jedhamutu dhufa. Kana toon ta'in walakkaarraa uume jedha. Maqaan Waaqayyoo kan galatoome haa ta'u. Kanaaf haala kanaan erga uume booda horaa lafa guutaa ittiin jedhame. Waaqa kanaaf galata laadhaa. Horaa lafa guutaa. Kanaaf sabni keenyallee yeroo baay'ee yeroo eebbisan horaa lafa guutaa jedhanii kan eebbisan kun sagalee Waaqayyoo kitaaba qulqulluu irratti barreeffamee jira. ብዙ ተባዙ ምድርን ሙሏት ግዟት በላይ ከታች ካለው ምድርን ሁሉ ግዟት ተጠቀሙባት። ግን ምድራዊ የሆኑ ነገሮች እናንተ ላይ እንዳይጠቀሙ አሁን የተቸገርነው እግዚአብሔር ልጆች ምድርን እግዚአብሔር አዳምን ከፈጠረ በኋላ ደግሞ ረዳት እንድትሆነው ከጎኑ ሔዋንን ከፈጠረለት በኋላ እግዚአብሔር አምላክ ብዙ ተባዙ ምድርን ሙሏት ወሎራ ለፈጉታይ ለፈከን አዱና ከነብታ መለ አዱናን ኩን እስንም ቢትን ጀዳ ዋቀዩ ገሩኑት ቀርሽኑ ቢታጅራ አንጎኑ ቢታጅራ አዱናን ኩን ቢታጅራ ዋንቶን ቢየ ለፋ ኩን ቢታጅራ bituu እንደንደኝ ittiin jiraadhaa jedhamee sinirra akka nurra jiraatanii bitoon ta'in akka nuti ittiin jiraannuuf uumame. Namni baay'een gaa'ellisaa namni baay'een akka sagalee Waaqayyoo ajaja Waaqayyoo kanatti waan hin jiraanneef eebbifamuu hin dandeenye. Namni baay'een qarshiitu wal fuudha, aangootu wal fuudha. Namni bituu hin dandeenye hin bitama waa'ee kanaa. Kana injifannee akka darbinu eeyyama Waaqayyoo nu waafata'u. Isa kana gochuuf inni calqabaa Waaqayyoon sodaachuu. Eenyuun sodaachuudha? Waaqayyoon sodaachuu. Jiruu keessatti yeroo hunda Waaqayyoon sodaadhaa jiraadha. Jarri kun kitaaba dubbifaman. Manni kiristaanaa Waaqayyoon kan eeyyamu. Addaan qubaasaa jiraachuu hin barbaachisu jedhee Waaqayyoon kan yeroo calqabaaf gaa'ilas kan qopheesse abbaa haadha ta'ee gaa'ilas kan qopheesse gaa'ilas kan eebbise Waaqa keenya uumaa keenya Yesuus Kiristoos. Waaqa kanaaf galannaa ta'u galateeffadhaa. Addaamiif waan abbaa haadha hin qaban. Abbaa haadha hin qaban gaa'ila kana kan qopheesse Waaqayyoo. Gaa'ila sanas kan eebbise Waaqayyoo. Abbaa haadha ta'ee kan walitti fidee fuusisee gaa'ila yeroo calqabaa uume Waaqayyoo. Kanaaf saba Waaqayyoo Addaamiif Hewaan jannata keessa gaafa jiraatan yeroo calqabaaf Waaqa sodaatanii jiraatan ture. Waggaa 7 booda garuu Waaqa sodaachuun dhiisanii sagalee diinaa namni sadaffaan gidduu isaanii gale. Waaqayyo nurraa cabsu. Namni sadaffaan gidduu isaanii gale. Waaqa kana nyaadhaa kana nyaatinaa akkanaan jiraadhaa yoo sanan eebbifamtu jireenya bara baraa jiraattu na dhagaa anaan malee nama biraa hin dhagayina Waaqayyoon isaan hin jedhee gorsa qaba. Seexanni bofarra bulee gara jannataatti seene
Addaamiif Hewaan bira dhaqee dura of tuulummaadhaan akka kufan eenyummaa isaanii akka dagatan uffata qulqullummaa akka lafa kaa'an waaqa dhiisanii diinan akka booji'aman akka kufan seexanni bofarra bulee gara jannataatti seenee Addaam mootii samii mootii biyya lafa kanaa ittiin jedha hubadhaa saba Waaqayyo gaafa kanatti jedhu ani mootii samiif ardii kanaa miti aangoon koo kan biyya lafaa kanaadha mootiin ardiif samii kana uume Waaqayyoon ni jiraatti jedhe sana booda seexanni qaana'ee gara dugda duubatti deebi'e saba Waaqayyo mee waaqa kanaaf galata laata dhugaa seexana qaaneessuu kan dandeenyu yoo gad of qabne yoo kasoomne humna qabeessa kan ta'e fuula Waaqayyoo fuulduratti gad of qabaa inni ol isin qabaa saba Waaqayyoo Addaam kanaan gaafa ofirraa deebisu gara Hewaanitti deemee giftii ardii samii kanaa nagaan siif haa ta'u gaafa jettu tiin jedhu kolfaan simattee gaafa ishiin kolfitu hafuurri hamaan sun keessa ishii seenee jedha Waaqayyo cabsee nurraa dha'u saba Waaqayyo egaa bu'uurri namaa calqabni namaa gaa'ila keessaa faarfattoonni ba'u gaa'ila keessaa paappaasiin ba'u gaa'ila keessaa qulqulloonni raajoonni ba'u gaa'ila keessaa luboonni mana kiristaanaa ba'u gaa'illi hundee waan hundumaati kanaaf akkuma ogeessi mana kiristaanaa qulqulluun Solomoon fu'aa quba lamaan fu'ame inni jabeessu sadaffaadha በሶስት የተገመደ ገመድ አይበጠስም ማለት በሶስት የተገመደ ገመድ አይበጠስም በሁለት የተገመደ ገመድ ሶስተኛ ማጠንከሪያ ገመድ ያስፈልጋል ይሄ ሶስተኛ ማጠንከሪያ የእግዚአብሔር ቃል እነዚህ በሁለት የተገመዱ ባልና ሚስት በሶስተኛ ማጠንከራ ሆኖ የገባ የእግዚአብሔር ቃል ነው ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን ሶስተኛ ሆኖ የገባ ስጋና ደሙ ነው ሶስተኛ ሆኖ የገባ የለበሱት ልብስ የክብር ልብስ በጣታቸው ላይ ያደረጉት ቀለበት የተቀቡት ሜሮን ይሄ ሶስተኛ ነው ይሄ ህይወታቸውን ያጠለክራል ክርስትናቸውን ያጠለክራል እኙማ ሳሊን ጭብሳ ፎይስ እንሰደፋት ቃምኒ ለማንኩን ሰገሌ ዋቀዮቲን ሀርዳ መነ ክርስቲያና ከነከሰት ወልቲ አመኒት ይጅሩ ቃምኒ ወልምቤግ ከናፍ ክታብን ቁልቁሉን ኦጌስ መነ ክርስቲያና ጳውሎስ ኤፌሶን በቁና አሁን ለኮሰ ሶዶሚ ተቆራ እጪትን ኩን ባዬ ጉዳዳ እጪትን ኩን ባዬ ማለዳ ባዬ ጉዳዳ እጪትን ኩን ባዬ ጉዳዳ ኡጋዳ ሰባ ዋቀዩ ነሞን ወልቤን ከንቲ ፍረታን ከንቲ ወልቤከን ከአኔ ወገጌፈም ቃምኒ ለማን ኩን የሮ ዳበተን ሙለት አቡራ ቁልቁሉዳን የሮ ተኩታን ገሩ ይሙለቱ የሮ ሰገሌ ዋቀዮቲን ተኩታን ይሙለቱ ኩን እጪቲ ጉዳዳ እጪቲን ኩንስ የሮ ጨልቀባፍ ገነተ ከሰት ጀነተ ዋቀዮ ብረት ከን ኡመም ሚዋቀ ከናፍ ገለና ተውገለቴ ፈታ ከናፍ ሰባ ዋቀዮ ኤጋ ጨሚነ ከና አንገበረበራት ጭሙዳፍ ነመሰደፋ ገልቹን nama sadaffa dhaggeeffachuun hin barbaachisu jechuudha gaa'ela keessatti Addaamiif Hewaan waaqa sodaatanii amma bara baraatti akka hin jiraanne namni sadaffaan hafuurri xuraa'aan kan galee nama sadaffaa sana dhaga'uu yeroo calqaban namni sadaffaan sun gaafa galu Waaqayyo isaan gansiise jannata keessaa isaan baase qullaa ta'an gara biyya
ammeenyaa biyya lafaa kanatti gadi hariyaman. Kanaaf saba waaqayyoon sodaannee akka sagalee waaqayyootti akka jiraannu waaqayyoon nu gargaara. Egaa waaqa sodaatanii eebbifamuudhaaf inni calqabaa waaqa sodaachuudha. Inni lammataa sagalee waaqayyoo dhaga'uudha. Maal waaqayyoo dhaga'uudha? Sagalee waaqayyoo dhaga'uudha. Sagaleen waaqayyoo warra dadhabaniin cimsa, warra kufaniin kaasa. Sagaleen waaqayyoo humna. Sagaleen waaqayyoo waan hunda irratti aangoo qaba. Gaa'ila keessan keessatti waaqayyoon hin jiru taanaan gaa'illi sun Baabiloon ta'a. Namoonni baay'een gaa'ila hin uumu. Gaa'illi isaanii yeroo muraasan booda beektonni ogeeyyonni baay'een isaanii yeroo dubbatan namoota gaa'ila uumanirra namoota gaa'ila jigsantu baay'ate bara kana keessa. Maaliif yoo jenne akka sagalee waaqayyoo dhagaanii akka sagalee waaqayyootti waan hin jiraanneef. Saba waaqayyoo wangeela sagalee waaqayyoo silaa sirna qulqulleessaa gidduutti dubbifame wangeela Maariqoos boqonnaa 6 lakkoofsa 31 irraa kaasnee yoo dubbisne sagalee akkas jedhutu jira saba waaqayyoo. Duraan dursee namni na ordofuu barbaade, namni mucaa koo ta'uu barbaade, namni kiristaana ta'e duraan dursee of haa ganuu. Gaafa gaa'ilatti galan of ganuu barbaachisa. Kan kooti isa jedhan dhiisee keenya jechuu calqabu of ganuu gaafa ta'u. Kan kooti wanti jedhamu suniin hafa gaafa gaa'ilatti seenamu kan keenya jedhamu ta'e gala. Tokkummaatu dhufa. Kanaaf duraan dursee of haa ganuu. Sanaan booda fannoo ofii baatee naa hordofu. Yeroo tokko caqasa kana yeroo dubbisnu namoonni tokko seeraan kitaaba qulqulluu siira ija afuurati warri nu banne akkas jennee dubbisna. Fannoo isaa miti kan jedhu kitaaba የራሳችን መስቀል አለ፣ የክርስቶስ መስቀል አለ፣ ደግሞ ኢሳ መስቀሉ አለ። መስቀል ሶስት ነው። ስርን ፈኖ የዱሰዲ ፈኖን ክርስቶስ ጅራ ፈኖን ነምኒ ቶኮ ክርስቲያና ተቆጣፍ ቆሮም ሲሰጥዱ የማን እያንዳንዳችን መስቀል አለ። ፈኖ ቀምነን ቶኮን ነማ አስቲ ወልቲ ቀበምነ ክርስቲያና ታኒ ሁንድኑ ፈኖ ቀመን ፈኖን እኒ ኡንገን እኒ ትነማ አራስን እኒ ኩንሞ ኢሳ መስቀል እኒ ጀን ኩን እኒስ ፈኖ ኦፊ ቀበቴና ወርዶፉ ካኖፊ kan Kristos eenyu suwa sana dhugu ordofu baachuu hin danda'u. Baay'ee ulfaata. Garuu fannoo tokkoon keenya fannoo mataa keenyaa qabna. Kanaaf fannoo kana baannee ordofuuf sagalee waaqayyoo dhaga'uudha. Namni waa'ee wangeelatiif waa'ee mootummaa waaqayyootiif of ganee addunyaa kana galee lubbuu isaa in argataa kaayyoon inni guddaan isa qaba. ስለ መንግስተ ሰማያት ስለ ወንጌል ስለ እግዚአብሔር ቃል ብሎ ነፍሱን የተወ ያገኛታል። ይህ ቃል ከባድ ነው። ነፍሱን ያገኛታል፣ ያተርፋታል። ሰው ዓለሙን ሁሉ ቢገዛ ቢነዳ በነፍሱ ባዶ ከሆነ ምን ይጠቅመዋል? ነምን አዱና ከነ ቢቱ ወደንደ አንጎ አዱና ከነ ቢቱ ቀባት ቀርሺ አዱና ከነ ቢቱ ቀባት ዋንቶተ ባየ ወቀባት ልቡ ሳቲን ይወዱ ዋታይ ማሊ ሰፈየደ ሰገሌ ዋቀዮቲን እንጉተም ለታና ሰገሌ ዋቀዮቲን ቦጂያምኔ ነማ ዋቃን ታኔታና ጋይል ከኛ ከሰገሌ ዋቀዮቲን ሶቾታና ማሉ ፈየደ ዱዋ አይቹ waaqayyo kana jala no abaas namoonni baay'een kanaaf addunyaa keessatti kabaja qabu addunyaa keessatti harki rukutamaaf sagalee waaqayyootiin kitaaba qulqulluudhaan afuura qulqulluudhaan yoo madaalaman garuu duwwaa
ija waaqayyooti ilaalamnee madaalamnee duwwaa kan taane waaqni nu gargaara. Saba waaqayyoo namni naxalaa ilaala, namni uffata ilaala, namni qabeenya ilaala, namni waan addunyaa kanatti ijaan mul'atu ilaala. Waaqayyoon garuu keessa namaatti ilaala. Waaqa kanaaf galannaa ta'u galateeffadha. Waaqayyoon keessa namaatti ilaala. Dhugaadha. Waaqayyoon keessa namaatti ilaala. Yeroodhaan hin jijjiiramu, baraan hin jijjiiramu, akka namaa namatti hin jijjiiramu. Waaqni kun kanaaf waaqa sodaannee jiraachuudhaaf inni guddaan saba waaqayyoo sagalee waaqayyoo dhaga'u. Namni sagalee waaqayyoo dhageenye akka qurxummiin bishaan keessaa baheeti. Qurxummiin bishaan keessaa yoo bahe jireenya hin qabu. Namni sagalee waaqayyooti hin utubamne wangeelan dhageenye akka sagalee waaqayyootti hin jiraanne innis jireenyi isaa gabaabaadha jechuudha. Waaqayyo kana jalaa nu haa baasu. Qiddaasee Atinaatiyos sila yeroo dhaggeeffattan warri har'a sirban boruu hin boo'u. Warri har'a boo'an waa'ee lubbuu isaanii waa'ee mootummaa waaqayyoo warri isaan fuula waaqayyoo biratti tsoomiidhaan kadhaadhaan akka sagalee waaqayyootti jiraatan boruu ni gammadu jedha. Akka gammadee jiraannu eeyyama waaqayyoo nuuf haa ta'u. Kanaaf saba waaqayyoo waaqa sodaanne eebbifamuuf sagalee waaqayyoo dhaga'uu qaba. Har'a namni waaqa dhaga'uu jibbee jira. Namni sagalee waaqayyoo dhaga'uudhaaf yeroo qabnu biiziidha jenna. Umuriin keenya garuu baay'ee gabaabaadha saba waaqayyoo. Kanaaf sagalee waaqayyoo bara jireenya keenya sagalee waaqayyoo dhageenya akka jiraannu waaqayyoon nu gargaara. Eebbifamuudhaaf inni biraa nama gaabbii ta'uu qaba. Nama maalii ta'uu qaba? Dubbadhaa nama maalii ta'uu qaba? Nama gaabbii. Nissahaa nama gaabbii ta'u. Warra gaabbii galan warra mataa isaanii fuula waaqayyootti gad of qabanii gara isaatti dhufan warra gara kootti dhufan ani deebi'ee alatti hin baasu nuun jedha waaqni kun mee galata laadhaaf. Warra gara kootti dhufan ani gara alaatti isaan hin baasu. Harka koo irratti bocamtaniira, mucaa koo taataniira. Kana booda harka koo irraa namni isin fudhatu hin jiru nuun jedha waaqayyoon. Maqaan waaqayyoo kan galatoome haa ta'u. Jarri kun foon waaqatiin dhiiga waaqatiin bocamanii jiru. Bu'uuramanii jiru. Cimanii jiru. Harka waaqatiin eebbifamanii jiru. Kana booda namni isaan fudhatu namni isaan jeequ hin jiru. Maaliif? Dhiiga waaqayyootiin sagalee waaqayyootiin cimanii jiru. Kanaaf saba waaqayyoo nama gaabbii yoo taaneen eebbifama. Yoo tole jennee gara waaqayyootti dhufne gaabbii galle waaqayyoon cubbuu isa darbeen lakkaa'u. Ergaa qulqulluu Phexros boqonnaa 4 lakkoofsa 2 kaastanii yoo laaltan akkas jedha. Jireenya keessan isa fuula duraa akka sagalee waaqayyootti jiraadhaa jedha. Mee sagalee kana na wajjin jedha. Jireenya keessan jedhame isa fuula duraa akka sagalee waaqayyootti jiraadhaa. Waaqa kanaaf galannaa ta'u. Galateeffadhaa. Jireenya keessan waaqayyoon laala. Jireenya keessan isa fuula duraa jedha. Maal jechuudha kun? Isa darbe ani isinitti hin lakkaa'u. Barri keessan inni darbe inni ejjuudhaan, inni sobuudhaan, inni baay'ee dhuguudhaan, inni dogoggora hojjechuudhaan, yakka hojjechuudhaan dabarsitan inni isin gaa amma mucaa waaqayyoo ta'a. Gaabbii galaa. Mootummaan waaqayyoo isin gidduu jira. Gara waaqayyootti deebi'aa. Kanaaf saba waaqayyoo eebbifamuudhaaf gaabbii galuun nu barbaachisa. Yoo tole jenne yoo gaabbii galle waaqayyo nutti deebi'a gara keenya ta'a. Amma lapheen keenya jabaatee jira. Namni gara waaqayyootti deebi'u hin jiru. Namni gaabbii galu hin jiru. Namni akka sagalee waaqayyootti socho'u hin jiru. Kanaaf eebbifamuudhaaf gaabbii galuun nu barbaachisa. Eebbifamuudhaaf nama jaalalaa ta'uun nu barbaachisa. Iddoo jaalalli jiru waaqayyotu jira. Iddoo jibbi jiru seexanatu jira. Waaqayyo cabsee nurraa dha'u. Yoo wal jaalattan
akkan isin jaaladhetti yoo wal jaalattan yeroo sana ijoollee koo ta'u duuka bu'oota koo ta'u kanaan beekaman ብትዋደዱ እሺ ብትሉ በቃሌ ብትኖሩ የፍቅር ሰዎች ከሆናችሁ በዚህ ደቀ መዛሙርቴ መሆናችሁ በዚህ ይታወቃል የክርስቲያን ምልክቱ ፍቅር ባለበት እግዚአብሔር በሚዋደዱ ሰዎች መካከል መንፈስ ቅዱስ አለ እግዚአብሔር ዛሬ ተዋደው በእግዚአብሔር ቤት በቃል ኪዳኑ በአባቶች መስቀል በሜሮን ቀብረው በፊታችሁ በመጎስ ቁጭ ብለዋል ይሄ ፍቅር ነው ይሄ ፍቅር እስከ መጨረሻ እንዲጸናላቸው ጸሎት ያስፈልጋል ትጋት ያስፈልጋል ዲያብሎስ ክፉ ነው ዲያብሎስ የሚዋደዱ ሰዎች መሃል ጸብን ይጭራል ምቀኝነትን ይጭራል ስለዚህ ጸሎት ትጋት ይጠይቃልና እግዚአብሔር የያዙትን ጎዳና አይቶ የተከተሉትን በዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ላይ አይቶ ተከተሉ ይላል ኢላለኒ ተወርዶፈኒ ከራንኩን ከራባን አብርሃም ዴ ከራ አዳም ሔዋን እንደመን ከራ አብርሃም ይስሐቅ እንደመን ከራ ያዕቆብ ርብቃን ወረን ኤብፈምቶን ከራ ደመን ኢላለኒ ወርዶፈኒ ጅሩ ጆለን ከየሁ nutis warri kana ilaalaa jiru warri kana amantoota hordoftoota amantaa ortodoksiitaan karaa kanaan deemuun nu barbaachisa gaa'ela keenya fuula waaqayyootti mana waaqayyootti deemsisuu qabna yoo kana goone hin eebbifamnaa jechuudha kanaaf kitaaba qulqulluun akkuma mata duree keenya irratti warreen waaqayyoon sodaatan akkanatti eebbifamu namni eebbifame kun aati manaasaa akka meexxii bishaan irraa yookiin immoo akka baala wayinii yeroo hundumaa gaarummaa yeroo hundumaa wanta gaarii bu'aa gaarii buusti milikkitaadha namni eebbifame tokko yeroo hunda baalli wayinii hin xoolagu namni sagalee afuura waaqayyootiin hoogganamus yeroo hunda hin xoolagu gogo yeroo hunda hin miidhaga yeroo hunda lalisa jechuudha lalisummaadha jechuudha maatiin isaas jedhu akka dibata ejersaatti yeroo hunda akka dibata ejersaatti yeroo hunda nyaata sanatti marsanii eebbifamanii ni jiraatu jedha waaqa kanaaf galannaa ta'u saba waaqayyo dhugaadha saba waaqayyo mallattoo qaba namni waaqayyo namni eebbaa mallattoo qaba abboonni keenya seeru araddaan eebbaa hin baddu namni eebbifame mallattoo qaba yoo dubbate dubbiin isaa milkaa'a yoo uffate uffanni isaa irraa bareeda yoo nagadee hin buusa jireenyi isaa yeroo hunda Kiristoos lallaba namni waaqayyo hin beekama maatiin isaa hin beekama dubbiin isaa hin beekama uffannoon isaa hin beekama namni waaqaa jiruun isaa hunda waaqayyoon lallaba Abrahaam jireenyi isaa hunda waaqayyoon lallabaa ture addunyaan hundi dukkana keessa itoo jiruu jedha kakuu dukkana keessa taa'ee kakuu moofaa keessa ture garuu waaqayyoon Abrahaamin addunyaa kana lallabee jedha Phaawulos ergaasaa gara biyya Galaatiyaa boqonnaa 3 በአብርሃም በኩል ይህንን ዓለም ጨለማ የሆነ በአብርሃም በኩል እግዚአብሔር ሰበከ ስብከት የተጀመረው በአብርሃም ነው ሁሉ ጊዜ የአብርሃም ጋብቻ የሳራ ጋብቻ ይባረከ አምላክ ምን ነው ማዳ አብርሃምን የባረከ ምን አብርሃም እንግዳ ሳይመጣ ምግብ አይበላ እሱ ድንኳን ውስጥ እየኖረ ሰዎችን ግን ያኖር ነበር እንዲህ አይነት ትዳር እግዚአብሔር ይስጣል ጋይላ ከናዋ ቀዩን ፋኬ አሜን ጀዳ አሜን ጀዳ ጋይላ ከአብርሃም ዋቀዩን ፋታሲሱ ጋይላ ፖለቲከኛ ፖለሰከኛ ጋይላ አብርሃም ዋቀዩን ፋታሲሱ
gaa'ila namoonni itti boqotan warri karaa deeman Abrahaam bara jireenya isaa keessa dunkaanii keessa jiraata. Itoo keessummaan mana isaan keessummaa hin nyaatu ture. Abrahaam nama waaqati. Gaa'ila Abrahaam eebbise Waaqayyoon gaa'ila keenya nuuf haa eebbisu kan jennu kanaaf saba Waaqayyoo haala kanaan jiraannee mootummaa Waaqayyoo akka dhaallu eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Waaqayyo nu barsiise nu gorse maqaan isaa kan galatoome haa ta'u. ያስተማረን ለመከረን የአባቶቻችን አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። በተማርነው ቃል 30 60 መቶ ያማረ ፍሬ እንድናፈራ እንድንጠቀምበት እግዚአብሔር ይርዳን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።